akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media. Oduu yeroo kanaaf qabadhe dhiyaadhe isinitti himaa Anfaar Sultaanii jalqaba irratti hangafoota oduu. Daddachi mana murtii Muhammad Daksiisoo fa'aa yeroo lammaffaaf wabiin akka gadhiifaman ajajeera. Artist Haacaaluu Hundeessaa badhaasa Giraamii irratti ogeeyyii lubbuun darban waliin yaadatameera. Lolli guddaan raayyaa ittisa biyyaa fi TPLF gidduutti adda waraanaa raayyaa bakka Diillaa fi Booranaa Amaadoo jedhamutti ittisaa jiruun dhumaatiin loltoota raayyaa ittisa biyyaa meekaanaayizii lammaffaa kan izzii bahaaf sababa ta'e jedhameera. Oduu biyya alaatiin alergiin meeshaa waraanaa Ameerikaa yoo dabalu kan Chaayinaa fi kan Raashiyaa gadi bu'eera jedhame. Babal'ina oduutiin daddachi mana murtii Muhammad Daksiisoo fa'aa yeroo lammaffaa wabiin akka gadi dhiifaman ajajeera. Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa daddacha guyyaa kaleessaa bitootessa 7 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ooleen eebbifamtoota yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Muhammad Daksiisoo fi Mulgeetaa Shittoo akkasumas hojjetaa yuunivarsiitichaa kan ta'an Dr. Wandimuu Laggasaa Abbaa Gaffaa wabii mataa isaaniitiin akka gadi lakkifaman ajajeera. Namoonni kun to'annoo jala kan oolan gurraandhala 7 2013 wayita sirna eebbaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa geggeeffamaa ture irratti bakka pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Aadde Ma'aazaa Ashannaafi argamanitti eebbifamtoota keessaa tokko kan ta'e Muhammad Daksiisoo waltajjii ba'ee dhaadannoo Jawaar Mohaammed gadhiisaa haqaa Haacaaluu Hundeessaaf jechuun erga dhageessisee booda akka ta'e ni yaadatama. Achi booda himata hokkora kakaasuuf yaaluu fi qaama hidhate waliin hidhata qabaachuu himatamanillee manni murtii wabiin akka bahan kan ajaje ta'us poolisiin himata haaraa irratti dhiyeessee mana hidhaatti tursiiseera. Muhammad Daksiisoo dabalatee namoonni 3 duraan magaalaa Jimmaa waajjira poolisii aanaa tokkoffaatti kan hidhamanii turan yoo ta'u ajaja mana murtii kana booda waajjira poolisii aanaa lammaffaatti dabarfamanii akka haaraatti yakka haarawaan shakkamanii mana murtiitti dhiyaataniiru. Muhammad Daksiisoo fi namoota galmee isaa keessatti himataman 2 gurraandhala 22 bara 2013 osoo abukaatoon isaanii hin beekin mana murtii aanaatti dhiyaatanii turan jedhameera. Yeroo mana murtiitti dhiyaatan poolisiin yakka haleellaa boombii onkoloolessa bara 2013 magaalaa Jimmaa aanaa Bochoo Booreetti raawwatame lubbuu humna nageenyaa mootummaa tokko galaafate keessaa harka qabu jechuun himata haaraa irratti baneera. Manni murtiis poolisiin himatamtoota 3 mana murtiitti tursiisee akka qoratu eeyyamuufii ture. Namoonni ragaa kanaaf dhiyaatan namoota 6 kan turan yoo ta'u boombiin dhukaafamu ni beeyna Muhammad Daksiisoo hin agarree isa hin beeynu jechuun mana murtiitti himaniiru. Manni murtii beellama dabalataa guyyaa 14ffaa abbaa alangaatiin gaafatame kuffisuudhaan wabii ofii isaaniitiin akka gallakkifaman ajajeera. Haaluma beellama qabameen guyyaa kaleessaa manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa daddacha guyyaa kaleessaa irratti eebbifamtoota yuunivarsiitii Jimmaa kan turan Muhammad Daksiisoo fi Mulgeetaa Shittoo akkasumas hojjetaa yuunivarsiitichaa kan ta'an Dr. Wandimuu Laggasaa Abbaa Gaffaar yeroo lammaffaaf wabiin akka gadi lakkifaman ajaja dabarseera. Komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa dhimma Muhammad Daksiisoo ilaalchisee ibsa gurraandhala 17 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen naannoo Oromiyaatti Muhammad Daksiisoo dabalatee hidhamtoota manni murtii mirga wabii eegee fi osoo gadi hin dhiifamin mana hidhaa keessatti argaman hatattamaan akka gadi lakkifaman hubachiisee ture. Komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa ibsa baase kana irratti Muhammad Daksiisoo yeroo jalqabaa qabamuun poolisoota reebichi hamaan akka irra gahee tures ibseera. Artist Haacaaluu Hundeessaa badhaasa Giraamii irratti ogeeyyii lubbuun darban waliin yaadatameera. Badhaasa Giraamii 2021 irratti Artist Haacaaluu Hundeessaa ogeeyyii industirii muuziqaa keessatti maqaa guddaa qabanii fi bara 2020 lubbuun darban dhaabbatichi yaadate keessaa tokko ta'eera. Artist Haacaaluu Hundeessaa tarree ogeeyyii muuziqaa addunyaa beekamoo ta'an kan bara 2020 keessaa addunyaan lubbuun dhabde keessaa tokko ta'uun badhaasa Giraamii bara 2021 dilbata darbe Ameerikaatti geggeeffame irratti yaadatameera. Dhaabbanni Akkaadaamii waraabbii Giraamii viidiyoo maqaa ogeeyyii bara 2020 lubbuun darban tarreessee hawaasa muuziqaa bara 2020 keessa dhabne haa yaadannu kabajas haa kenninus jedheera.
Dhaabbatichi ogeeyyii tokkoon tokkoo isaanii ogummaa isaanii waan hawaasa muuziqaa addunyaa gumaachaniif kabaja kennas jedheera. Jaallattoonni fi dinqisiifattoonni aartist Haacaaluu Hundeessaa namni muuziqaa kun waltajjii addunyaa irratti yaadamuu isaatti gammaduun miidiyaalee hawaasaa irratti yaada isaanii qoodaniiru. Aartist Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2027 ture magaalaa Finfinnee bakka koondoominiyeemii Galaan jedhamutti rasaasaan ajjeefamee kan argame. Ajjeechaa nama muuziqaa quuqaa saba Oromoo ibsuun keessumaa saba Oromoo biratti jaalala guddaa horate kanaan wal qabatee namoonni hedduun to'atamaniiru. Badhaasni Giraamii ogeeyyii muuziqaa jajjabeessuuf badhaasa maqaa guddaa sadarkaa idil addunyaatti kennamu yoo ta'u, badhaasa kana kennuun kan eegale bara 1959tti maqaa Giraamfoon jedhamuun ture. Badhaasni kun bara baraan dameewwan muuziqaa garagaraan kan kennamu yoo ta'u, kan baranaa badhaasa 63ffaadhas jedhameera. Sagantaa badhaasaa miliyoononni addunyaa guutuutti hawwiin eegan kana irratti qophiilee turan keessaa tokko ogeeyyii muuziqaa maqaa guddaa bara 2020 keessa lubbuun dhaban yaadachuu ture jedhameera. Badhaasa Giraamii bara kanaan kanneen injifatan keessaa dhalattuun Eertiraa Tifaanii Haduush fi wallistoonni Afrikaa biroonis injifataniiru. Lolli guddaan raayyaa ittisa biyyaa fi TPLF gidduutti adda waraanaa raayyaa bakka Diillaa fi Booroo Nyaadaawoo jedhamutti ittisuun jiruun dhumaatiin loltoota raayyaa ittisa biyyaa makaanaayizii lammaffaa kan izziibaaf sababa ta'e jedhameera. Lola hamaa kaleessa kaasee geggeeffameen ajaja lolichaa Leetinaal Koloneel Addisee Tasaffaa dabalatee miseensonni waraanaa 512 dhumuun dhagahameera. Meeshaalee waraanaa gurguddaan kan akka taankii mortarii hedduun gubachuun meeshaalee waraanaa hedduunis booji'amaniiru. Kutaa waraanaa makaanaayizii ta'e kun karaa Affaar seenaa jiraachuu yeroo darbe gabaasuun kenna kan yaadatamu yoo ta'u, Leetinaal Jeneraal Baacaa Dabalee adda waraanaa raayyaa kan hoogganaa ture gara Maqaleetti baqateera jechuun maddeen kenna OFM'if himaniiru. Gama biraatiin hoogganaan kominikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee lafa bulchiinsa Tigraay jala turan kan humna addaa Amaaraan to'ataman mootummaan federaalaa raggaasisee jiraachuu saaxileera. Naannoowwan bulchiinsa Tigraay jala turan kan akka Walqaayit, Tsagadee, Raayyaa, Humaraa fi Xalamaatii yeroo ammaa humna addaa Amaaraa jala kan jiran yoo ta'u, gara naannoo Amaaraatiin dabaluuf bu'uurri seeraa qopheeffamu aangawichi ibseera. Kanaan dura naannoon Amaaraa kaartaa haaraa naannoo Tigraay fi Beenishaangul hammatee ifoomsuun ni yaadatama. Ibsi aangawichaa koreewwan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay hunda mufachiisuun dhagahameera. Oduu biyya alaatiin alergiin meeshaa waraanaa Ameerikaa yoo dabalu kan Chaayinaa fi kan Raashiyaa gadi bu'eera jedhameera. Ameerikaan gurgurtaa alergii meeshaa waraanaa waggaa 5 darbe taasifteen qorni gabaa keessaa qabdu harka 37 dabaluu institushiniin qorannoo walabaa Swiidin jiru mirkaneesseera. Alergiin Ameerikaa, Firaansii fi Jarmaniin dabaluun kan Raashiyaa fi Chaayinaa hir'isuu jiru jedhameera. Meeshaa waraanaa galchuu fi erguu waraana qabbanaa'aan booda isa olaanaa ta'us garuu sababii weerara kanaan dhiibban jiraatu mala jedhameera. Biyyoota baha giddu galeessatu meeshaalee waraanaa kana sadarkaa olaanaa ta'een biyyatti galchaa jiras jedhameera. Yeroon daddabarsa meeshaa waraanaa saffisa waggaa 20 darbaniin dhaabbateera jechuuf yeroon sun hin geenne jedhu Stockholm International Peace Research Institute keessatti qorataa gameessaa kan ta'an Peter Wezman dhiibbaa COVID dinagdee irratti fiduun hayyoonni alergii meeshaa waraanaa isaanii irra deddeebiin ilaaluu qabu jedhaniiru. Haa ta'u malee biyyoonni weeraruma 2020 keessatti illee waliigaltee waraanaa gurguddoo mallatteessaniirus jedhan. Gurgurtaan meeshaa waraanaa bara 2016 hanga 2020 waggoota 5 dura jiranii yoo dorgomsiifamu tasgabbaa'aa ture. Walakkaa meeshaalee waraanaa bara bahaa giddu galeessaa kan ergamu yoo ta'u, Saa'udiin immoo harka 24 US irraa bitti. Ameerikaan biyyoota 96 meeshaalee waraanaa kan dhiyeessitu yoo ta'u, waggoota 5 darban keessatti qoodni gabaa addunyaa keessaa qabdus dabaleera. Firaans alergii meeshaalee waraanaa harka 44 kan dabalte yoo ta'u, Jarman ammoo harka 21 dabaltee jirti. Israa'elii fi Kooriyaan kibbaa ala ergii meeshaalee kanaan akka dabalanillee gaheen isaanii gabaa keessaa qaban garuu xiqqoodhas jedhameera. Biyyoonni baha giddu galeessaa bara 2016 hanga 20tti kan baroota duraanii yoo dorgamu
harka 25 irra caalaa bitaniiru. Saudi Arabiyaan harka 61 yoo dabaltu Masriin harka 136, Qatar harka 361 ala meeshaa waraanaa galchaniiru. Eeshiyaa fi Ooshiiniyaan ardiilee addunyaa meeshaalee waraanaa harka 42 fudhatanidha. Indiyaa, Chaayinaa, Kooriyaa Kibbaa fi Paakistaan warreen lakkoofsa guddaa meeshaalee kanneen galchanidha jedhameera. Raashiyaa fi Chaayinaan alergii isaanii hir'isuus biyyoota Saharaa gadii jiraniif garuu biyyoota kanneentu meeshaa waraanaa dhiyeessa. Alergiin meeshaa waraanaa Raashiyaa harka 22 yoo hir'atu, kanas Indiyaatti erguu harka 53 hir'iftee kanaan jennaan gadi bu'e. Raashiyaan yeroo ammaa waliigaltee waraanaa biyyoota baay'ee waliin waliigaltee waan uumteef alergiin isii deebi'ee guddachuu danda'as jedhameera. Ta'us Ameerikaa irraa dorgommiin itti baay'atas jedhu qorattoonni dhaaba kana. Aleksaandar Kuimovaan Chaayinaan alergii meeshaa waraanaa sadarkaa 5ffaarra kan jirtu yoo ta'u 7.8 gurgurtaa isii garuu gadi bu'eera. Paakistaan, Baanglaadeshii fi Aljeeriyaan biyyoota meeshaa waraanaaf fudhatan keessa hangafootas jedhameera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.